Gurguddaa narraa bareeda Yesuus koo Fooliin ormaa natti toluu si wal baree Kanaaf si wajjin jiraachuun natti tolee Mee akkana garagariiti suura kana ilaalimee al tokko maaloo sirriitti irra deebii hubadhuutii ilaalimee hin sodaatiniiti. Argeera bakka. Ilaa mucaan nana waan tokkoon si hubachiisa jedhee tananii fakkeenya kana maaliifan sitti fidee sitti agarsiiseete waan tokko irraa hubatta jedhee tananii meena caqasi sirriitti. Wanti dachee kana gubbaarra jiraatu namas ta'e bineensas haa ta'u bareedaas ta'e fokkisaas ta'e dhumni isaa deemee akkanuma ta'a. Kanaafiyyuu laal mucaan nana amma dachee tana gubbaarra jiraatutti bifaan qaba jettee nan bareeda jettee isa fokkisaa hin tuffatin. Ani qaamni kiyya guutuudha qaamni kiyyas wal qixxaataadha jettee isa qaama hirroo isa qaamni isaa wal daddarbes hin tuffatin. Ilaa nama kamiyyuu abalu fokkisaadha abalummoo hin bareeda abalu nama guutuudha abalu nama hirroodha jettee nama kamiyyuu adaraa kee wali hin dabarsin. Isa fokkisaa sanis Waaqayyotu uume isa bareedaa sanis Waaqayyotu uume. Inni sunis ofii isaa ofi hin toshine ishiin tunis ofii ishiitiin ofi hin toshine. Hundumayyuu Waaqayyotu uume waan ta'eefiyyuu adaraa kee nama bifa isaa ilaalte eenyummaa isaa ilaalte nama adda hin baasin nama wali hin caalchisin. Ilaalcha isa bareedaadhaaf qabdu isa fokkisaatiifis qabaadhu. Kabaja ati isa bareedaa saniif qabdu isa fokkisaa saniifis qabaadhu. Kanaafiyyuu ati nama jaallachuu kan qabdu bifa isaa ilaaltee osoo hin taane nama ta'uu isaa qofaan jaalladhu. Kanaafiyyuu hojii harka Waaqayyootti kolfuun cubbuu isa guddaa waan ta'eefiyyuu adaraa nama mudaa qabu kamiyyuu yommuu argite ittis hin kolfin ija amaadhanis hin ilaalin. Nama isa bareedaa san ija ittiin ilaaltu sanis isa fokkisaa sanis isa qaama hirroo sanis milladhu malee ija hamaadha hin ilaalin ija tuffiitii hin ilaalin. Isa kana Waaqayyo hin jibba isa kana Waaqayyo ni ciga'a waan ta'eefiyyuu hojii harka Waaqayyootti kolfuun cubbuu isa guddaa waan ta'eefiyyuu adaraa kee nama kan jaallachuu qabdu nama ta'uu isaa qofaan waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu nama kamiyyuu walqixa jaalladhu. Ilaalcha kamiiniyyuu nama hundumayyuu ija tokkoon ilaalii. Yesus Kristos deebi'ee hin dhufa. Amma Yesus Kristos deebi'ee dhufutti jajjabaadhu. Arrakino ishii tanas si hubachiisa jedhee tananii nagaanii fi araarri Waaqayyoo si biraa hin fagaatin. ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ፈጣሪ ነው። ኢየሱስ መልካም ነው። ኢየሱስ እውነት ነው። ኢየሱስ መንገድ ነው። ኢየሱስ ሕይወት ነው። ኢየሱስ እረኛ ነው። ኢየሱስ ሰላም ነው። ኢየሱስ ቤዛ ነው። ኢየሱስ ሊቀ ካህናት ነው። ኢየሱስ ፍቅር ነው። ኢየሱስ የዋህ ነው።
ኢየሱስ ትሑት ነው። ኢየሱስ ትንሣኤ ነው። ኢየሱስ አባት ነው። ኢየሱስ ያድናል። Mee viidiyoo kana wajjin ilaallee adeemi. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Yommuu viidiyoo kana argu jechuudha. Marrimaan kiyyatuun na guduunfama. Coggaarraa kiyyatuun na laaxxama. Obboleessaa maal taate ati nama guddaa miti waan biraatti hin qoostu maaliifin sagalee waaqayyootti qoosta obboleetti atis daa'imaa miti sagalee waaqayyootti hin qoosin wanti itti qoosan baay'ee isaaniitu hin jira wanti itti qoosan baay'een isaa osoo jiru isin garuu waan hunda kana keessa maaliifin akka kana filattan naaf hin galu dhalootaa maal taatan dhalootaa sammuun keessan maa qollofame. Yaa warra sababbii keessanii fi maqaa waaqayyoo arrabsame. Yaa isa sababbii keetiitiif hafuurri waaqayyoo salphate. Isiniif wayyookaa uumamuun keessan osoo hafe dhalachuun keessan osoo hafe isin jedha waaqayyo. Kan itti qoosan guutee osoo jiru maaliifin sagalee waaqayyootti qoostarre kan itti kolfan kan salphisan osoo jiru maaliifin sagalee waaqayyoo isa jiraataa kana salphistarre. Kunoo caafata qulqullaa irratti caafameetiin jira gufachuun illee hin oolu garuu sababbii keetiitiif namni karaa kee yoo gufate garuu mataa keetitti dhagaachi hidhamee bishaan keessatti osoo gadi darbatamte isatuun siif salphata isa siif wayya siin jedha caafanni qulqullaan sagalee waaqayyoo. Kanaafiyyuu yaa isaati sagalee waaqayyootti qoostu yaa isa maqaa waaqayyootti qoostu yaa isa hafuura qulqulluu salphistu dhuguma of bari of beeki abidda isa dhaamuu hin dandeenyetuun si eeggachaatiin jira raammoo isa du'uu hin dandeenyetuun si nyaachuudhaaf qophaa'ee si eeggachaatiin jira kana beekadhuuti itti adeemi. Obboleessa koo ati nama guddaadha garuu sababbii keetiitiif amantiin arrabsamaa jira sababbii keetiitiif kiristaanummaan arrabsamaa jira sababbii keetiitiif sagalee waaqayyoo arrabsamaatiin jira kanaafiyyuu dogongortee jirta irraa deebii kun sirrii miti kun sirrii miti dogongorteetiin jirta irraa deebii obboleetti atis gocha akkasii kanarraa irraa deebii dogongorteetiin jirta sababbii keessaniitiif sagalee waaqayyoo arrabsamaa jira sababbii keessaniitiif hafuurri waaqayyoo arrabsamaatiin jira waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu irraa deebi'a gocha akkasii ittiin deebiina sagalee waaqayyoottis hin qoosina faarfannaa waaqayyoottis hin qoosina yoo akkamitti isinitti himan wayya. Kan ajaa'ibu warra jala deeme itti kolfuudha. Ormatuun nutti kolfa seetanii jiru. Dheenxeedhumatu itti kolfa. Nama biraa seetanii amantootumatuun itti kolfaatiin jira. Amantootumatuun kolfaafii jira. Nama biraa miti. Osoo ormallee itti kolfee haa ta'u jira. Maaliifin sababbii keessaniiti sagalee waaqayyoo kan kolfaa kan ta'u? Maaliif sababbii keessaniiti hafuurri waaqayyoo kan kolfaa kan ta'u? Maaliif? Isa har'a facaafattan boruu hammachuuf jiru. Miidhagaa koo ulfina koo yaa simboo koo siin uffadhaa narraa bareeda Yesuus koo fooliin ormaa